Ashama hayyee kam jirtu naganya keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkasumas hordoftoonni caffee miidiyaa taatan martu keessan biyya keessaaf biyyaan ala kan jirtan hundi keessaniyyuu akkam jirtu nagaa keessanii ayyaanni hunduu walirra dhufe hunduu nagaadhaa akkam jirtanii bagammoo ayyaana hundaayyuu dabarsitanii ammas immoo baga jijjiirama bifa addaatiin bifa tokkummaatiin immoo uummata Oromootiin injifannoo addaa immoo samoona kana torban kana kan dhagaa dhufnu kun martusaa egaa xiraan qurxummiidhaan mataarraa akkuma jedhamu mataarraa jijjiiramni guddaan dhufee jira keessa seenee isiniin ibsu baga gammaddan baga waliin gammanne nus gammannee jirra jijjiirama gaarii dhufee jira kara jara keenya warra gurguddaatiin jechuun hin danda'ama warra gurguddaatiin konferensii guddaan amantaan ortodoksii uummata Oromoodha torban darbe walisoo keessatti gaggeessan baay'ee daangaatti nu gammachiisee jira kuni qulqullina uummata Oromoof tokkummaa uummata Oromoof jajjabina uummata Oromootiif kan ta'udha jabaatanii amantaa eenyumaatiyyuu deeggaruu yookaan qeequu oduu hin taane warroonni nuuf bakka bu'anii achi keessa jiran ajaa'iba galateeffannaa jajjabeeffannaa ayyuuwwan keenya afoo alagoonni teenya itti duultu nu immoo bira jirra smaartidha baay'ee galata guddaa qabu haa galatoomanii ajajjabaatan baga jajjabaanne baga irra aanne jabaadha dhangoo eeggachuu qofa dhuun ta'in dhangoo kennuu calqabnee jirra jechaadha nus amma kanarraa barachuu qabna warri kunis kanarratti baradhaa hundi keessan kanarraa injifannoo fi muuxannoo guddaa argattu jennee fudhannaa galatoomaa ergaan nammana waa'ee kanaatiin jedhe kara biraatiin qeeqxonni yaa'u saroonni si waccii gaallis karaa isaan deema gaallis bishaan bira ga'ee nugaa sareenis waccee dadhabdee hin ciisti waraanni duulli kara soostilsaatiin kara dutaa saree keenya guddicha Ermiyaas Laggasaatii fi akkasumas buchillaa saree keenya jiddugala xiqqicha Haftaamuu Ayyaalootiin kara qabsaa'ota yookaan immoo ijaaramtoota waldaalee uummata Oromoo fakkaatuu fi kara nifaas silkilaaftota irratti bulchiisota irratti waan adda addaa ayyuu keenya bulchiisota mootummaa keenyaa kan waanuttis warra qabsaa'ota keenya bosona jiranis warra magaalaa keessa jiranis warra walistoota irrattis hunda irrattuu qabsaa'u isaan yaa'u sareen amaluma waan ta'eef amala sareen ammoo sarummaa erga oduun beekinoo itti rakkatte malee erga saree ta'uu isaanii beektee itti bartee waan nu hiphisu hin qabnu hin cinqabnus itti hin cinqabnu kanaaf ammaan booda garuu saroota faana wacuun barbaachisaa miti akkuma tanaan dura cal jenneedha haa ta'u malee miidiyaa gurguddaan akka nu barbaachisu hubannoo qabna waldaaleen maqaan keessan dhahamee soorsilsaa irratti maqaa dhoofta dhahame waliifis ta'e waldaan ijoollee nadhii gammadaatis ta'e luucee wandimuutis ta'e akkasumas tufaas ta'e obboleewwan keenya hundi keessaniyyuu waa buruukis ta'e hundiyyuu baga gammaddan baga jajjabaattan waan ta'e ejjifattan jechaadha oodiinni keessan saroonni isinitti waccu saroonni isinitti duttu waan saroota boochisu guddaa hojjettanii irra dhaantan jechaadha waan ta'eef garaagarummaadha faallatti hiikkachuu qabna injifannoo tokko jedhaati galmeeffadha kan isaanii san oduun ta'in isaan jechoota isaanii dugda duuba ciminni keessanii mul'ata waan ta'eef jabaadha irraan wanni hin jedhinaa nus yeroo dhiyootti Amaariffaan sirriitti seenaa tokko isaanii gadi baasna seenaa kaaseetti lama caala baatee jiru gadi baasuu fi hin dandeenya mallas turfaat kan jedhu kitaaba mallas turfaat kan jedhu sanirraa kaasne hanga baataawii jedhutti gadi hin baasna rakkoon hin jiru na bira jira haa kuufamuuf jedhee tananii abshir jabaadhaa isinirra loluu isinirra gadi baanee dubbachuu dadhabee oduun ta'in haala laallanne malee hayya laallattoota miti nuti isinirra gorra sagalee isinii taana obsaan nu eeggadhaa guyyaa dhiyootti ammaaf kanatti aansuudhaan kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensota keenya kan taatan martu keessan akkasumas fedhii miseensa kanatti makamuu barbaadan hundi keessaniyyuu baay'ee isin jaalanna nagaan koottaa kara waldaa keenyatitti waldaan keenya kaa balballi isaa banaadha yeroo marasaa yeroodhaan guyyaadhaan injifannoo adda addaa galtee adda addaa argachaa jira humna gorachaa jira humna horachaa jira lukaan gadi dhaabbachaa jira luka isaa gadi fageeffachaa jira hidda isaa bal'ifachaa jira birbirsa nuti akka hodaa jiidhaadha hodaa
yookaan qilxuu jedhamu warri odaa bira yookaan qilxuutti dhiyaatanii jirtan laaluu dandeessu. Odaa oo qunceesaa muran yookaan oo xiqquma quncesan aannan bu'a. Aannantu keessaa gadi bu'a. Bishaanii miti yookaan immoo jiidhaa miti aannani. Kanaaf odaa tokkummaan odaa jalatti ta'uun murteessaa uummata Oromooti. Caata akka jalatti wal ga'uun murteessaa uummata Oromooti. Galteen uummata Oromoo guddaadha jennee kan fudhannu hundi keenya akka beekumsa keenyatti akka dandeettii keenyatti cimina keenyan duttuu warra loltuutis duttuu keenyattis akka duttummaa ishiitti galtee keenyas akka galteetti qabannee deemuu qabna. Waldaan dargaggoota caffeedha ammoo odaadhas birbirsas. Birbirsi mukoota jiran hunda keessaa wanni amma birbirsaa furdatee dheeratu hin jiru. Furdaa dheeraadha. Namni furdaan dheeran adda ta'e yoo argame kuni birbirsaa jedhama malee kuni baargamoodhaan jedhamu. Kuni baarzaafiidhaan jedhamu. Maali kuni qallaan goggogaa akka baarzaafii jedhama malee maali kuni dheeraan akka birbirsaan jedhamu. Birbirsaan jedhamu nama yookaan ejjannoodhaan nama ejjata tokko gadi guutuu ta'edha. Guutuu irraa jallisaa guutuu kan ta'e malee kun isaa guutuu kun isaa hir'uu kan ta'e miti. Kanaaf egaa jirra hunda injifachaa jirra nuti ijoolleen keessan caffee miidiyaan yeroo dhiyootti istiidiyoo hin ta'a miidiyaa hin banannaa qilleensa fudhannaa miidiyaan waliif guddaadha yeroo dhiyootti televezyiinii ta'uudhaaf akka ta'e dhageenye jirra ijaarama jaarmaalee dinagdee uummata Oromooti innis isas cimsaa waldaaleen gamtaas ta'e waldaaleen ijaarama kam peellisiidhaanis shirkinnaadhaanis kooperaatiiviidhaanis kan ijaaramne hundi keenya walitti dhufuu qabna harka wal qabachuu qabna tokko ta'uu qabna. Diinni keenya hundu alagoonni keenya hundu oo nu kuffisuudha jedhan tokko ta'u oo nyaataan wal lolu Oromoon immoo oo hojjetuuf oo jibbu gargar ta'a oo nyaatu immoo tokko ta'a wajjin nyaanna malee wajjin hin hojjennu kottaa wajjin hojjechuus aadaa keenyaa godhan nu ga'a amma wal dhiibuun nu haa ga'u wal ari'uun nu haa ga'u wal balaaleffachuun wal nu haa ga'u kottaa walaa taanu kottaa tokko haa taanu bifa bareedaadhaan itti deemna bakka caasaan keenya dhibaa ta'e bakka caasaa rakkisaa ta'e irrattis yeroo dhiyootti rifoormii gochuutti jirra. Guyyaa dhiyootti rifoormiin goona rifoormii keenya godhachaa warri rifoormii tanaan dura bakka 8tti rifoormii warri ta'an rifoormii keenya warra rifoormii keessa darbanii dhufan dorban darbe leenjisnee jirra. Amma immoo marsaa lammaffaa warreen hafan rifoormii goona leenjii keenya immoo jalaa leenjisna tokkummeessina ammas marsaa sadaffaa hin leenjisna rifoormii goona hin leenjisna walitti finna ergesanii boodatti walitti yaa'ii cimaa isaa gadi dhaabbanna jechaadha. Waldaan keenya kominikeeshinii caasaa hundarra jira. Kominikeeshiniin caasaa hundarra jiru hundi isaatiyyuu firikweensii hin kenninaafi firikweensii mataa keenya admiin goonee feesbuukii keenya hin kenninaafi feesbuuka dameerra caasarraa tamsaasamaa suparvaayizariin miila darbeetis smaartiidha akka gaariitti injifannee jirra. Egaa amma madaallii isa dhumaatitu nu hafa fuuldura keenya kanaa isaafis immoo kaayyoo keenya ganamaa mana jireenyaa dabalatee waan hundaa kan erga lafa geenye boodatti ta'uun isaatis nutti tolee jira. Miseensonni keenya gammachuu qofaan akka guutamtan haamilee qofaan akka guutamtan barri bara injifannooti barri keenya bara guutuudha. Lakkoofsi isaa 2015 nuuf garuu guutuudha. Lakkoofsa irraa dhimma hin qabnu nuti garuu barri nuu guute hunduu guutuudha. Lakkoofsi guutuu ta'ee nutti hir'achuu danda'a garuu barri hir'uu ta'e immoo nuu guutuu danda'a. Ishii sanitti gammaduu qabna hireedha waan ta'eef. Kanaaf jabaattanii cimtanii jaalalaan wal eeguudhaan wal tiksuudhaan ba'aan lixaan kibbaan kaaban jiddugala kanaan wal ta'uu qabna. Yeroo saniidha akka boolkaanootti kan dho'uu dandeenyu diina keenyaan bakka balleessuu dandeenyu waldaa tokko irratti qofa xiyyeeffachuu hin ta'in waldaaleen hundi keessan jabaachuu qabdu. Sanyiin ilaalchisaa waldaa kiyya qofa jechuu miti waldaaleen hunduu jabaadha. Sabni hunduu jabaadha. Diinni keenya iyyummaa qofa qabeenya waliin qabnu oromummaadha. Sirni waliin qabnu sirna gadaati. Fakkiin waliin qabnu hodaadha. Kanaan ala maal barbaanna dhiiroo? Diinni waliin qabnu iyyummaadha. Iyyummaan keenya warra maqaa keenya yaamtee duttumati. Ishiin alagaa keenya. Alagaa garaa hammaattu cimtuu jibbituu teenya malee diina keenya miti. Ishii immoo dorgommiidha waan ta'eef in mo'anna
irra dhaanna in cabsina laaffisnee cabsina akka isaanii gara hammeenyaan goggogaan cabsinu wanni goggogaa cabu hunduu deebi'ee fayyu kanaaf jiidhaa cabsina nuti jiidhaa cabsuu malee goggogaan cabsina adaraan jedha kanattaan suudhaan miseensota waggaa 2 waggaa 3 eegnee duubatti hafan waamicha waamnee dadhabne warreen haala isaanii fixanne miseensonni hundi isaatiyyuu baay'een isaa haala nageenyaa haala yeroo haala biyyattiin ittiin jirtu jedha sirriidha isa jidduu keessa hin galfannaa haa ta'u malee immoo baay'een isaa hayya laallattootatu baay'ata miseensota hayya laallattootatis haa ta'u malee hayya laallattummaa isaa laallee ofirraan balleessine yeroo laannee fi turre haala kenninee fi turre gorsa kenninee fi turre gaafa 13 ji'a 4ffaa 2015 ibsa baasnee turre ji'a tokko keessatti hanga gaafa guyyaa 13 ji'a 5ffaa 2015 tti jennee turre isa saniin calqabatee guyyaa gaafa 15 dabalannee keessummeessinee turre yeroo ammaa kana immoo already murtii boorditi murtii komishiniin gamtaa inspekti godheetoo kallattii laate waan ta'eef labsii kanarratti hundaa waan ta'eef murtiin nuyi murteessinu hundi isaatiyyuu seeraa fi heeraan deemna labsiin kun jaaladhaayis jibbaayis miseensi yeroo isaan eegne miseensi dirqama isaan baane ari'amuu qaba jedha kanaan wal qabatee ofirraa gaggeessinee jirra jechaadha hojii simintoodhaa waarshalee 10 irraa caasaa hundaafuu wal qixxummaadhaan rabsuudhaaf proposaalii keenyaa fi analysis marketingii keenya guuraa ture boordiin miseensi boordii keenya Dr. Tasfeen hojjechaa ture isas qorannee jirra finnee jirra isaanis caasaa hunda irratti iyyuu bakka magaazana qabnus bakka hin qabnees qaamni mootummaattis akka nuu mijeessu asmaasitti waamicha goonee fi caasaa kamirratti iyyuu miseensa keenya kan taatan hunduu murtii nuu laattanii magaazana akka nuu qopheessitan akka nuu mijeessitan miseensonni keenya martu keessaniyyuu daldaaltota akka taatan waldaan bu'aa qabeessa akka ta'u hin baasna hin dhiyeessina firii maarkeetingii jedhee mootummaan haala labsii baasetiin hundoofneeti kan simintottis galaa jirru waan hundaaniyyuu galtee adda addaa argachuu qabna hojii adda addaa hojjechuu qabna hunduyyuu kuduraa muduraan midhaan dheedhiidhaan horiidhaan lukkuudhaan waan barbaachisaa ta'e hundaaniyyuu hojiitti galuu qabnaan sirriitti biizines maarkeetingii maayindii qabachuu qabnaan kanaaf iyyuu itti deemna imma waan takkitti qofa mana jireenyaa qofa jennee waan dhaabbannuuf hin qabnu tokko lammaffaa imma qotee bulaadhaa jennee waan deemnu miti waan ajaa'ibaa namni tokko baardaa fi eessa gahaa jedhanii eegan qabalee muuree jedhama duratti inna jechoota duratti jedhamu keessa annama dinquu isaadha baay'een isaa nama eessatti arganna jedhame mana raqeetti argatta jedhan gadi bu'amee argama namni tokko oduu bobaa keenya jala jeemu oduu bobaa keenya jala jiru mul'ata waldaa kana waldaa jedhee mul'ata jedhee kan adda baasee hin beekne tokko jira warri akka amala warra nyaatte duutuudha qabdu warra ilaalcha kadhattummaa qabdu ishee kana ammoo sirriitti ofirraa eegganna bobaa keenya jala nu dhibu ajaaksiidhaan dhiqanna akka hin xiroofne akka hin xireessine ajaaksiidhaan dhiqanna garuu miseensonni keenya martu keessaniyyuu bakka jirtanitti hojiidhaaf of qopheessu qaamni kamiyyuu mootummaas ta'e miti mootummaas ta'e hunduyyuu wal taa'uu qabna nu deeggaruu qaba qaamni mootummaa kam gorsa barbaachisaa ta'e nu laachuu nu heeruu kallattii nuuf laachuu qaamni miti mootummaas kan taatan ogummaa keessaniin beekamtii keessaniitiin dandeettii keessaniitiin akka adeemsa keessaniitti bifa bareedaa ta'eetiin akka sagalee nuu taatan akka nu gorsitan akka karaa nuu taatan waamicha isiniif dhiyeessina qabsoodhaan wal qabatee yeroo ammaa kanas gadi of qabna nuti tokko dabarsaa tokko kaasaa jedha Oromoon tokko dabarsaa tokko kaasaa jedha oo humduu ka'uun barbaachisaa miti yoo humduu cal jedhutti immoo cal jechuun barbaachisaa miti rakkoo jiru cal jechuudha mannaa dubbachuu wayya yeroo itti humduu immoo rakkoo ati ibsuutu san humduu erga ibse immoo ati ibsuun gatiin qabu kanaaf irra dabarra hojii hojjennu hunda isaa dookumentarii immoo guyyaa dhiyoo isaatitti dookumentariin hin hojjetama isa sanis itti deemna waliin itti deemna kooreewwan keenya caasaa jirtan hundi keessan warri rifoormii taatanis warri rifoormii hin taanes akka miseensonni keenya martu bakka jirtanitti kilaasteraan akka wal qindeessitan kilaasterri keessan tokko 10 sun daran cimee akka walitti ida'amtan adaraayin isiniin jedha qophaa'ina gaariirra jirra jabaadhaa horaa bulaa galatooma baay'een isin jaaladhaan obboleessi keessan sanyii dashu galatooma horaa bulaa liibana. Audio Jungle.